Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo jirtu baga jiraattanii nageenyi koo kan onnee irraa buqqa'e bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha dhimma feesbuukaan wal qabatu waa takka isin mul'isuu dhufe baay'ee takka waan isin rakkisu jechuudha. Okay. Warri YouTube channel kiyya faara taatanii Bariisoo Show jechuudhaan maatii kiyya ta'a. Warri gammatti maatii kiyya taatanii ulfaadha hedduu takka galatoomaa isiniin jecha. Okay, gara barnootatti isin dabarsa. Facebook keessan seentu. Okay, erga ija kanaan isinii baasee fakkeenya Facebook asirratti aadii friend nama isiniin baasne. Kana asirratti isiniin baasne. Deemi ammoo fakkii kompiitara tanaa viidiyoo kan itti ilaaltan kan isiniin baasnee fi peejii keessan yoo asirratti isiniin baasne bakka kam akka tuqxanii baafattanii isin mul'isaa jechuudha. Okay. Asumaan settingii keessan seentanii jechuudha. Tuqaa sadii kana seentanii settingii keessa seentanii. Okay, erga settingii keessa seentanii akkana ol ooftanii shortcut kan jettu tana isii tana keessa seentanii jechuudha. Okay, erga as keessa seentanii shortcut bayir kan jettu tana akkama jalqabarraa filattu jechuudha. Okay, erga akkasitti filattanii kunoo keessan asitti kun yoo cufaa akkana jiraate itti banattanii jechuudha. Itti aansee ammoo asumaan kanumattiin isa kana weetishiin kun yoo cufaa jiraate jechuudha. Yoo akkana cufaa jiraate achitti isin jalaa irraa badaa jechuudha. Irra isiniin deebi'u. Peejii illee ka achitti isin mul'isanii akkana yoo cufame isinii hin dalagu jechuudha. Gubbattu isiniin bahu. Kanaafuu isin dirqama kanniin akkanatti banachuu dandeessanii jechuudha. Akkanatti itti banattan. Okay. Yoo akkanatti itti banattan isinii dalaga kunis isuma yoo achitti itti banattan bifa kanaan dalaguu isaa akkanatti isinii baasaa jechuudha. Okay. Erga akkas godhattanii isinii sirraa jechuudha. Okay, asuma keessaan bilbila keessanii Facebook keessan kana jechuudha. Akka online hin jenne yoo barbaaddanii isuma kana jechuudha kunoo. Active stress kan jettu kana gizee takkaaf keessa seentanii jechuudha. Isa kana keessa gizee takkaaf ni seentu jechuudha. Okay. Erga gizee takkaaf seentanii kun akkana isinii fida kan yoo cufame online bilbila keessanii guutumaan guutuutti isin dhossaa jechuudha. Kan Facebook qofaa dhossa. Okay. Akkasii yoo barbaadan hin banattanii yoo barbaadan hin cufattanii jechuudha. Okay, akkasii barnoonni har'aa kanuma fakkaata. Gaafii yoo qabaattan komentii jalatti gaafachuu ni dandeessu. Warri YouTube channel kiyya faara taatan seenaa subscribe naa godha. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Barnoota biraatiin haguma walitti deebinutti nagaan naa turaa naa jiraadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.